Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gabaasaa addaa isiniif dhiyeessina. Maqaballeessiin waraana bilisummaa Oromoo irratti deemaa jiruu fi deemaa turelleen fudhatama kan hin qabnee fi dhugaarraa kan fagaatee jaani maddeen keenya Oromiyaarraa yaadanuuf kennani. Gama mootummaatiin ammoo abaa'oo shaneen ajjeechaa suukanneessaa hawaasa nagaa irratti raawwataa jira jechuun yeroo hunda komiin ni dhiyaata. Waraanni mootummaa Itoophiyaa dargaggoota shamarran haawolii abbootii xiqqaa fi guddaa osoo addaan hin filanne namoota nagaa maqaa waboo wajjiin hidhata qabda jechuutiin reebicha dararaa hidhaa ajjeechaa fi sarbama mirga namoomaa irratti yoo raawwatu waraanni bilisummaa Oromoo garuu faallaa kana ummata nagaa gooluu dhiisii miseensa waraana mootummaatu yoo booji'e osoo reebicha tokko irratti hin raawwanne odeeffannoo barbaachisu qofa gaafachuun yeroo gaggeessuutu mul'ata. Ragaan suuraalee viidiyoodhaan waraabame marsaalee hawaasummaarra naanna'aa turee jira. Daawwattoota keenya kabajamoo mee viidiyoo kana laallee walitti haa deebinu. Morkata godina kam biyya aloonni kee? Godina Wallagga? Aanaa kam? Gidami. Makan normal ingkeo. Kadir, amo malam tak ada apa nanti? Amerika kamu teman si, hatun jalan tuh. Hatun jalan tuh Amerika kamu nanti. Morkata. Hati hatun apa mau morkata? Kanuma hordofuun Oromiyaa kutaalee adda addaarraa kanneen qunnamne maddeen keenya waraanni mootummaa ofumaa namoota nagaa ajjeesuun goolinsa hawaasa keessatti erga uume booda hojii xurii kana wabootti haqata jechuun komii qaban ibsatanii jiru. Maddi keenya Oromiyaarraa dubbifne tokko naamusa waraanni bilisummaa Oromoo qabu ibsee hammeenya waraana mootummaa itti dabaluun waanuma amma viidiyoo irratti daawwanne kana nuuf mirkaneessee jira. Sagaleen isaa kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo naamusa isaatiin illee akka addunyaatti illee sadarkaa qaba, akka Afrikaatti illee sadarkaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo nama rakkate illee kan gargaaru, nama dadhabillee dadhabbii baasu. Kanaafuu hawaasa keenyan kan dhaabbate, hawaasaaf kan dhaabbate malee hawaasa keenya miidhaa tokkollee gaggeessaa kan hin jirre ta'uu isaati jechuudha. Waraana mootummaa kanaatti illee gizee booji'ee waraanni bilisummaa Oromoo qabiinsa inni qabuu fi qabiinsi warri mootummaa waraana waboo qaban garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa kanaa hoggaa qabe nyaachisee afaan kennee fi gaafii nagaa gaafatee kara inni fedhutti qajeelchee yookaan hawaasa makamee akkasuma arafabbaa isaa biratti hin gala yoo kajeebutullee taate arafabbaa isaa biratti maallaqa kennanii fi gaggeessaa jiran ta'uu isaati jechuudha. Waan kana ta'e jedhee waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaaf hojjetu ta'uu isaati. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa Kumsaa Dirribaa yaada Aljaziiraa fi VOA irratti kenneen waraanni bilisummaa Oromoo sarbama mirga dhala namaa akka hin raawwannee fi lixa Oromiyaas ta'ee iddoowwan ajjeechaan itti raawwataman qaamni walabaa akka deemee qoratu dubbachuunsaa ni yaadatama.
akkasumatti itti aanaan ajajaa waraanaa bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa jireenyaa rabbummaa tibbana yaada OMN irratti bilbilaan dabarfateen waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa qulqulluu osoo hin taane sirna abbaa irree irratti kan qabsaa'u ta'uu beeksisuunsaa odeessa keenya kan dhihooti. Kanumaafuu tooftaan mootummaa maqaa shaneetiin ofumaa mirga dhala namaa sarbee ofumaa ajjeesee ofumaa hidhee yakka kana wabootti haqatu dhaabbachuu qabaa jechuun maddeen dhaamsa dabarfatanii jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaasaan addaa keenya kana fakkaata. Isinitti muunisinii waliin tan turte Anna Imaa Umarii gama ogummaa kaameeraa fi gulaalli suursagaatiin Bayaan Abdujaliil na waliin ture. Horaa bulaa.